It's a 16-person 3,000 meter women's. Atileetonni fiigicha gabaabaa fi giddugaleessaa fiigan qophii dorgommii Diamond League fi Olompikii Paarisiif qophaa'aa jiraachuu himan. Atileetonni kunniinis qabxii gaarii galmeessuun maqaa Itoophiyaa waltajjii dorgommii addunyaa atileetiksii keessatti dammaqinaan beekamu irra deebiin dirree dorgommii Olompikii fi Diamond League irratti alaabaa biyya isaanii mirmirsuuf shaakallii cimaa gochaa jiraachuu himanii jiru. Atileet Hirut Mashashaa fi Hididiyaa Taaddasaa addatti EMN'if yaada kennaniin dorgommii Diamond League fi Olompikii Paarisitti adeemsifamuuf shaakallii cimaa fi hariitii qabu taasisaa jiraachuu dubbatanii jiru. Treeningii sirriitti hojjechaa jirra. Koochiin immoo baay'ee cimaadha. Nu hojjisiisaa jira. Nu gargaaraa jira. Maqobii shaggaa irratti jirra. Sirriitti hojjechaa jirra. Hojii cimaallee koochiin keenya nu hojjisiisaa jira. Na warqiillee Finfinnee dheetan yaadaa jira. Finfinnellee. Filaffiit Diamond League አለ. Fuuldura keenya dorgommii Diamond League fi Olompikii Paaristu jira. Isa kana lamaaniif qophii taasisaa jirra. Kanaanis qabxii olaanaa galmeessisuun biyya keenya maqaa gaariin akka waamsisnuuf hiriyoota kiyya waliin qophii irra jirra. Dorgomtoonni guddatoonis haala gaariin shaakalaa jiru. Yoo rabbi jedhee akkuma yeroo darbee meedaaliyaa gonfannee biyya keenya Itoophiyaa dirree ispoortii irratti maqaa waamsifna. Hundumti keenyayyuu waliin taanee qabxii gaarii ni finna jedhee yaada. ውጤት ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ። Leenjisaan atileetiksii gabaabaa fi dheeraa Alamaayyoo Waaqjiraa akka jedhanitti dorgommiiwwan lamaan fuuldura jiraniif shaakallii barbaachisu taasisaa jiraachuu himuun leenjisaaf atileetiksii akkasumas koreen federeeshinii fi olompikii waliin ta'uun bu'aan dorgommii olompikii fuuldura jiru akka milkaa'uuf jabaatanii hojjechuu qabuudha amani. የፓሪሱን ኦሎምፒክ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ውጤቱ የሚመጣው dorgommii olompika Paarisiin qabxii gaarii ni finnaa jedheen yaada. Kun ammoo asitti hojii gaariin yoo hojjetamedha. Atileetii fi leenjisaan yoo wal hubannaan hojjetanii fi federeeshinii fi gareen koree olompikaa yoo gareen wal ta'anii hojjetan bu'aa olaanaan kan argamu. Kanaaf jabaannee qindoominaan hojjechaa jirra. Fuuldura kana dorgommiin Diamond League'inis waan jiruuf sanarrattis hirmaachuuf qophii taasisaa jirra. Sanbooda dorgommii olompika Paaris irratti sadarkaa olaanaan xumuruuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Kanaaf ammoo shaakallii ciccimoo fi ariitii qaban taasisaa jirra. እስከዛ ግን ለዳይመንድ ሊጉ በጣም ጠንካራ ትሬኒንግ እየሰራን ነው ያለነው።